kan gurgurru uffata aadaati. Iddoon irraa dhufne Adaamarraa. Kan nuti kan dhiyaanne uffata aadaa qabanneeti. Baazariitu jira waan ta'eef irreecha waggaa irratti baazarii kanaaf jecha irreecha kana irratti fayyadamuu dhiyaanne waan ta'eef uffata godinoota garaagaraa godinoota hunda wal keessa godhate waan ta'eef kana qabannee dhiyaanne erga uffata aadaa kana qopheessuu jalqabne naannoo waggaa 7 waggaa 6ti. Haa ta'u malee yeroo yeroon qopheessina wanta barreen gaddaa hojjetame baraan deemnee hojjenna. Diizaayinii garaagaraatiin uffata haaraa gosa garaagaraatiin qopheessina jechuudha. Kanaaf nuti gurgurtas suuqitti gurgurraa. Moor asitti fiduun keenya tokkoffaa uummata keenya uummata miliyoonaan lakkaa'amee ofe keessummeessuuf uummata sabachuuf galiin immoo irraa argannus haalli gurgurtaa isaallee yoo ol ka'ullee baate guddaallee yoo baate waan baay'ee irraa waa baay'ee sassaabanna waanta jedhamu. Iddoo akka suuqitti gurgurtaa suuqitti beekamaa gatii isaa ol kaafnee gurgurra jechuudha. Amma immoo nuti uummanni akka itti irreessa ufee irreessa itti irreeffatee galuu fi uummanni baay'een hiriirni hirmaata waan ta'eef akkasitti akka itti fayyadamuu fi nus gurgurtaa gatii isaa gadi buufnee gatii madaalawaadhaan akka itti gurguru wanti qabanii dhiyaanne jechuudha. Aadaa irratti irreechi baay'ee ol ka'aadha. Yeroo kaanitti baay'ee barbaadama guddaa hin qabu. Uffanni aadaa naannoo irreecha jala yeroo ga'u baay'ee biizii nu godha jechuudha. Baay'ee fudhatama qabas namoonni hundumtuu hin barbaada. Kunillee baay'ees kan barbaadan jiranii beerasumti biraallee warri barbaadanii nu fakkaatanii ta'u fudhatanii ta'u nurraa kan deeman baay'ee jiran jechuudha. Irreessi nuufi galiin baay'een argamsiisaa ni yaanna argamsiisaa jiras. Irreechi waggaa waggaan gizee dhufu waan haaraa dhufa jechuudha. Garuu barana kan dhufe Oromtichaa kan jedhu diizaayina irreecha kanarratti diizaayina haaraa dhufe jechuudha. Isuma koopii goone isuma hojjenne jechuudha. Isuma hojjenne qopheessine. Waan hundarrayyuu koopii addarra kan goonu uffatuma aadaati. Uffatuma aadaa diizaayina biraa diizaayina barreen gaddaa ta'e otoo hin ta'in diizaayina haaraa hojjenne isuma baay'inaan qopheessine eegne jechuudha. Carraan irreechi nuuf fidee dhufu carraa bal'aadha. Kana waan jedhu amma osoo suuqii keessa oolle guyyaatti yookaan uffata lama gurguree ooluu dandeenya. Garuu yeroo irreechaa kana waan kwaalitii waan ta'e waan gaarii qabanii dhiyan taanaan gurgurachuun seeran jechuudha. Maaliif baay'inaan gurguruu dandeenya. Carraa baay'ee gurgurachuu carraa waa baay'ee argachuu hin dandeenya. Gurgura bichaan immoo hin taane guddinoota garaagaraa aanota garaagaraa waan ta'eef diizaayinota garaagaraa walirraa fudhanneet waggaa ittaanuudhaaf yeroo akka baazariin jirtu irreechitiif muuxannoo garaagaraa wal jijjiirree kan gallu jechuudha. Kanaaf walitti asitti wal ga'uun keenya asitti waan kan hojjechuun keenya nuuf waan guddaadha. Viijinii guddaadha. Maaliif jennaan namoonni keenya Itoophiyaa keessatti warreen Awurooppaa dhufanii hirmaachuu danda'u. Oromiyaa bichaa odoo hin taane Finfinnee akka ta'u warroonni godina garaagaraa irraa iddoo garaagaraa dhufanii hirmaatu waan ta'eef kanaan wal arguun kanaan wal quunnamnee aadaa keenya bal'isuu aadaa keenya beeksisuun nuuf carraa guddaatti ilaalla jechuudha. Miti uffata gurgurtaa bichaa hin taane aadaa keenya iyyuu aadaa uffata gurgurtaa uffata hin taane aadaa garaagaraa aadaa haasawaa aadaa uffannaa aadaa deemsa aadaa itti wal kabajan kan irraa argachuu nuuf akka waan guddaa tokkotti ilaalla jechuudha. Ayyaana irreechaa wajjin wal qabatee carraan nuuf fidee dhufe maalidha? Iddoon amma itti hojjennu kun namoota baay'ee argachuudhaaf rakkoodha. Hin oomishna oomisha san immoo namoota nurraa fudhatutu baay'ee hin jiru. Kun maalirraa ka'eeti namoota wajjin walitti dhufeenya baay'ee hin qabnu namoota oomisha kana fayyadaman. Carraan ayyaanni irreechaa kun nu qabee dhufe akkana baane waan oomishne kana qabannee garanatti ba'uudhaaf carraa arganne. Kalee jalqabnee kaleerraa ka'eet nama meeqatu dhufee biizines kaardii keenya fudhatee jajjabaadhaa jedhee nu jajjabeessaa jira. Akkasuma gara biraatiis bilbilaniit waan akkasii nu qopheessan jechaa jiru. Gurgurtaa asirratti gurgurru caallee
bilbilaniis namoonni diizaayinii adda addaa nu erganiis akkasitti hojjechaatii jirra ammallee manatti jechaadha. Bal'inaan hojii kana fuuldura hojjechuudhaaf carraa guddaa nu agarsiisa. Amma kalee eegallee oomishni kun bal'inaan inni gurgurama jennee yaanna. Isa kana argee akkasuma kan Gujii, Anshawaa, godina adda addaa Oromoo adda addaati kan dhiyeessine jira. Kan wajjiniin sol qabsiisee suufiin illee kollekshinii godhamee hojjetame kun baay'ee uffatallee baay'ee hin argamneedha. Baay'ee bareedudha. Isa kan amma namoonni baay'ee ilaalaa jiru. Carraa guddaa fuulduratti balbala guddaa nuu bane jedhuun amana. Guyyaa 3-4 as dabarsinu kana caalarratti itti aansee hojii hojjennutu baay'ee nu gammachiisuu danda'a yeroo abdii. Waa'een irreechaa kun baay'ee hojii akka nu dhumu nu taasise. Baay'ee bareeda, baay'ee gammanna, aadaa keenya baay'ee guddifachaa agarsiisaa jirra. Baay'ee namatti tola. Irreechi waan agarsiisaa jiru bal'aadha. Namoonni isaa baay'ee diizaayinii bal'aa barbaachisa. Ayyaana dhufaniiti. Akkuma gosa gosaatiin akkuma gara adda dhufanii akkasumatti barbaadu. Kun immoo nus isaan gammachiisuudhaaf akka isaan barbaadan gosa adda addaatiin dhiyeessuuf taasisaa jirra. Qophiin bareeda itti yaada. Yaa carraa guddaadha. Nutis gammachuudhumaan eegne jechuudha. Irreechi waggaa waan dhufuufu gabaallee akkasuma waan haaraan isa eeggannaa namnis waan irreechatti gammadee inni qabus inni qabnes irreecha sanatti nakabbaruudhaaf waan bitatuufu tullee akkasuma gammannee waan haaraa dhiyeessine irreecha eegganna jechuudha. Yeroo biraa fi irreecha irratti kan hojjennu tokko miti irreecha irratti baay'inni hojjenna. Sana keessaa ta'a malee garuu waagaan amma duraatuma wanti dabalu jiru jechuudha. Tarii namni baay'inaan dhufannee waagaa wanti dabalu jiru ammuun dura gurgurra garuu baay'inaan hojjenna uffata sirriitti jechuudha. Namnis waan baay'inaan bituufu baay'inni hojjenna jechuudha. Akkam irreechaan ji'a 2-3 afannaa jennu hojjechuusaa calqabna jechuudha.